Saa kanallee saa horii lafa deemu kanallee guyyaa bakka gaarii oolchanii marga gaarii nyaachisanii waan gaarii midhaan gaarii bakka gaarii marga gaarii bishaan gaarii kennanii fi galgala elmatanii gizee an jedhu hundinuu natti aarasi lama laa godhaani. Haati si'achi deemu hin jiru. Warra kenna warra gumaa godhuun barbaadu sa'a tokkicha qaban irraa gurguradhee gaafa duraa kuweetiin deeme tokkicha san bitee bakka deebiseef. Harbi gurguratan takka duute waa takka hin qabu ani. Animmoo seerumsiisee gabbara nyaatu barbaada lubbu. Ani yoo heerume gida jaalfadii lomatti heeruma. Ka isaan alaa bakka nagaya. Faamilii warri as jirtan hundi keessanuu gaafa makiitu gabbara nyaanne jedha. Dudda kana na qabee algaan kiyya. Haati seenaa maal gooteerti nyaata dhufee nyaadhaati waan dubbattu. Firfirii. Firfirii jedha Firfirii nyaata? Laa. Laa firfirii nyaadhu. Maal nyaatare? Qixxaa ta'e na san na hawwisiise iyyuu. Itti himure? Itti himu? Maal itti himta qixxaa ta'e na taa'aa jira wannoo dhadhee nyaannu san jedhe ani. Gurbaan jaalalleen keessuun akkatti miliyoona shammalee haati maatii irra waaxas jennaan viidiyoo hojjetee booya kun Hamzaan. Jirri hin qabu jedhee bar. Simaa dhiirri miskiinni kun si jaalata garuu. An namni TikTok kanarraa dhugaan na jaalate yoo jiraateetiin jedhe wannoodha. Mucaa eenyu maqaan isaa kana natti Mu'aaz. Musa'aab. Ma dhiisi jedhe barsiise yaa. Isa wallaa ka haati isaallee ka haati isaallee naaf fuutu malee ka haati isaallee fuudhi jetteen dhugaa rabbi isa bicha na jaalate. Taawwaleen hundi isiin ni kijibti. Ilma ofiin barbaaddu haati akkamii akkas jettiin? Fuudhu malee jenna. Aduudha. Haati seenaa bargisee ati shamarran kana jala jentu bar eerfooniin kan akkana gurra kaa'attee kilaasii olaantuu san keessa galtee balbala gachuufattee akkana waan ati shamarraniin haasoftu kan hunda dhagaya. Girgiddaa kan akkanatti tumti guyyaa hunda akkanatti. Dhugaadhaan ati jaartiin biyya miskiina qofa jedhi waan si jala jiraan beektu waan jala jiraan beektu tiseelloo ni jira. Tarte. Waa fuudhuu seente. Iccitiin iminis naan jette tarte waa fuudhuu seente. Okay. Qoy Ati amma diyaaspoorratti heerumuu feeta moo dhiira biyya kana jirutti heerumuu feeta? La. Maal godhaa dhiira kaayiroo keessa jirtu rabbi adhiiti. Arba'iini hin galu waan rifeensi narraa dhumatuun qaba oddoo isa eegu yaa aslii kiyya rabbumaa jedhiiti. Maali? Arba'iin maa jaarsa kee qofa dhaqaaree hunda dhaqa. Hin galu kaachi. La. Maal gizanni galee alhamdulillah jedhee si madhuun maal anin kireeffadhe jaarsaa bar. Jaarsa kee yoo ta'e guyyaa hunda maal godhi jettaan ati? Guyyaa hunda maal godhi jedhaani mana gadi taa'a. Amma argitu kaleessa viidiyoo isii yuutuubii irra gadhiiftee sinyate torbee tokko mana hin baane jette nu lachuu laal ka akkanaati jaarsa jechuun malee hatta godhaani qorondaa akka itillee horii irra gogaa horii irra qalanii alatti darbanii aduun dhoofteeti ol goge maal godhadhaa. Torbaan tokko cufattee teessa gaafa heerumte. Ka torbaan hundi qaata hayi. Wallahi. Badaadha faaxee dhiirri yaaddee sidheessa akkatti naa ta'e. Yoo dheessee kan wanti yoo suuquufama bara akka baree dheebotan kanaa miti. La. Gara quufamuu hin jiru. Dhugaa rabbi. La. Micciirraadhaaf hafuura jaarsaa. Nama sheekatitti heerumuu qabda arafaa ta'e. A'uuzu billaahi. La. La yajuuzu sheek. Wallahi. Sheetichi naan ta'an. Wallaahi nama sheekatti heerumuu qabu. Habiibi ka sheekan taane iyyuu ofirraa dadha. Nama dhibee garaa kootiitti gaafa isaanitti himadhu akka sammuun ka'u firee tapha qabu. Naamee qasirraa baradhe. Allah dhugaa isin jedhaa bara. TikTok maal goota TikTok irraa afaan banta jaarsa kee wayya. Ana magaafa siirasii mataa na nyaate TikTok gizee dhufee hin jedhe uummatuma koomentii kana gizee arge narraa galaa.
Inni sirriitti sirraa galcha kaawwalee galsi oofa. Si bashannansiisa. Mee shamarran heerumtee kaatee bultiin aan adda baate laara rifeensi isii kun as jira. Akka waan rifeensa irraa nyaatu. As jira rifeensi isaanii. Mataa qabeen mana keessa harkisa kaa. In kun as jira rifeensi wal qixxee kana. Ammallee quba isaanii kanneen yoo laaltee hin jette kun bakka kanaanii diluqaa. Hir'inna viitaamin C. Jaarsi nyakkisu viitaamin C nama keessaa fixa. Hir'inna viitaamin C fida wallaahi jaarsi mana keessatti qanyi. Jaartiin qanyiftu hoo? Jaartiin qanyiftu ammoo jechuudha hir'inna viitaamin D sitti fitti. Hir'inna viitaamin D. Hir'inna viitaamin ammallee nashime hir'inna viitaamin A. Bakka waan akkasiisan sitti fitti. Ija kana keessa mi argitan jaartii mana keessatti sun turtu gizee argitan akka waan booksiin dhayamee fuulli kun isaa kunniin ita. Rifeensi irraa harcaa isallee kana bar mana keessaa wali qanyisuudha. Furmaanni maalidha? Kanaafuu ani wannoodha. Yaa asli isimi ana gammaa nama qalbiin tiyyana jaalattuun argine ganaadha suuta barbaadu jiraadhis hin argine yan ka jaartiin mana ariiteetiin bakka hafuuratti baafatu dhabeetiin nannadhufu mara dadhabedhis Komentii yaadatiin dhiirota baay'ee arafaadha nutti fuudhan jiraadha walla. Osoo ol galchite tokkichisaa ija siquu kun jiru. Mee warra haadha faatee ol galchite na fuudhisi jedhu ol galchite ilaali. Gizee asii achi deemu laali. Waan xaawulaadhaan xafaxafame fakkaata duuba kanaan. Achi as deemu hin jiru asii achi deemu hin jiru. Warra kenna warra gumaa godhuun barbaadu sa'a tokkicha qaban irraa gurguradhee gaafa duraa kuweetiin deeme tokkicha san bitee bakka deebiseef. Ani yoo heerume gida jaalfadii lomatti heeruma. Ka isaan alaa bakka nagaya. Family warri asirra hundi keessanuu yaa. Gaafa makiitu gabbaran nyaanneedha. Dudda kana naqabee algaan kiyya. Haal seenaa maal gooteerti nyaata dhufee nyaadhaati waan dubbattu. Firfirii. Firfirii jedha siyaa firfirii. Firfirii nyaata? Laa firfirii nyaadhu. Maal nyaatare? Qixxaa ta'e na sanna hawwisiise iyyuu. Itti himure? Timu? Maal itti himta qixxaa ta'e na taa'aa jira wannoo dhadhee nyaannu san jedheen. Gurbaan jaalallee keessuun akkatti miliyoona shammalee ati waan irra raawwatas jennaan viidiyoo hojjetee booya kun Hamza. Birriin qabu jedhee bar. Simaa dhiirri miskiinni kun si jaalata garuu. Namni TikTok kanarraa dhugaan na jaalate yoo jiraateetiin jedhe wannoodha. Mucaa eenyu maqaan isaa kanatti Mu'aaz. Musa'aab. Dhiisi jedhe barsiise. Isa wallaa ka haati isaallee naaf fuutu malee ka haati isaallee fuudhi jetteen dhugaa rabbi isa bicha na jaalate. Taawwaleen hundi isiin ni kijibu. Ilma ofiin barbaaddu haati akkamii akkas jetti? Fuudhu malee jenna wallaahi haadha dawwalee jechuudha haadha waliin haasa'ee akkana misee jira. Sira musaafi kasuudhi jiru kanamu? Wallaahi haadha waliin dawwalee gizeenni haasa'u rabbi kakadde akkana dhageeffadha. Haati ilma ofiin barbaaddu? Guddiftee atta gooti kana caala naa guddisuu feeti. Wallahi. Maal jettee re'aati? Ani qoy jedheen wallaa dhugaan na jaalata inni. Isma bichaadha namni gara ana jaalatu. Ati jaalatteere? Ani akkuma godhu wallaale an. Akkam? Akkanatti qabamoo. Akkanatti qabamoo. Akka godhu wallaale akka godhu. Wallahi akka godhu wallaale. Itti yaadee bakka. Akkanatti qabda.
akka daa'imaatti. Asirraa. ما أدري والله يا دنات تتعاجر جال فديلو واميكا جال فديلو من صداتا بر جال فديلو سلا خير وريس ليش صدات أصوبية برا جراتين والله بالله نانجر لينغا دميرا كيسا غلي غافا إبسان وحسان ميسنجر أنا الدولي فاميلي أثيكا وجره. أسي وابل ليس ديمون دابو بر أصوبية برا جراتي والله بالله نفنانجر غرو خير Biyya biraa deemaa ol argaa kan hin deebita. لا نديمو بيا برا Iyyaadhaa كيسا bu'ii fi ديمي deemi. ها Biyya biraatti iyyaadhaa bu'ii fi deemi. فرنساي تجازا بوافي Faransaay deemuu hin dandeettu. Dubaay fa'aa, Turkii fa'aa. إبسشا كيسا إيه أسي إبسشا ولين ديما لا في إبسشا ديما Dhufuu qaba ture Israa'el. يس لا ولين ديما نبرا ما إبسانو خباتا إبر ورا كايروتين كودين غرا ولين بري نما تكون هغا والبرتو ولين قوسو ناسوني ألفات Anka qulfiin xiyya nama hundaa bantu soddaa taane. ها Anka qulfiin xiyya nama hundaa bantu soddaa taane wal sarfanna. هذا يتي أبتايتي مچا شفتي بر أتم مثلا ميكس يجوني قبضة مچادا Wal sarfanna bara naaf hissishaan. سرين قول Soddama dhugaa taane akkam goonare. نو ميكسي تو قبضة ميكسي أما جينا وان سنجد هاتي سينا سلا دينغا دو فچو قبضي بر بكساني دغدي مال جچو دا إسينا كمي فچو دت Gaafa keetii uffanna. اقتربت صلاة العشاء. Hin dhaabdan isira yookiin isa wayyaa isatti si gurgura. لا بيبي يعني dubartiin isin jana janne jirumaa Dubaay kanarraa icciitiin isaa akkana gabbaatiin argine ta inni hin kadhanneef itti warwaanne hin jirtu maal itti godhadhaa namicha haaffaya kan billaan shadhii beellafaa na fuudhaadha tii osoo takkan dhalitti Silaa walirraa bareedan ati furdaa inni furdaa. kunoo na eegalee Si dhungataadhaan. Ati mubaarak osoo wal fuutanii walirraa bareedan guguddaadha. naan ta'u Makii agabbaachi hin deenaan jedhe tokko. Asibeen abbar. Lost. na dhungatini ani hin barbaadu na dhungatin jaarsa laalaan jaarsi namaa na dhungatina dhugaa rabbii an jaarsi teessanii Agabbaachi lost. jaarsi namaa na dhungatina Tokko makii agabbaachi hin deenaan jedheeni asibeen abbar yennaan har'a noo jira jaarsi qabaatu nolu muddame. wal fuudhaa carraa cabdee haa gara cabdeen haa baatu. Daagim. Bombodinoo saddeetii hedduu qaba kenname. Galatoom lubbuu maal godha jedhee dagadhee. Atiif maa mubaarak osoo wal fuutanii gaggabaabaa garaa guguddaa kana walirraa bareeddan. Wallahi ani mubaarakin osoo mubaarakitti hirmeemo. Dhaltuu takkitti asirratti hin janajjanu akkam yoo inni takko janajjanan saddeet janajjana. Onfala kafalattaa? Ay qaldina. Baalish which is ወጣ 3 ቀን ከአደረ አንቺ ውጪ 6 ቀን አደሪ አታሲራ Yeah? Takka maal gootii qomana laalte qoma cufadhu maal goota as laalte cufadhe erbe maaltu qoma jaarsa namaa laalisin jedhu anu qaata lafa laala didee koomentii kan laalaan